Gooftaatti kan jaallatamtan jaallatamoo maatii Waaqayyoo nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi turtiin jireenya hafuuraa jireenyi tajaajilaa waaqeffannaan hundumtuu nagaadha maatiin nagaadha biyyi nagaadha Waaqayyo isa nagaa nu laateef galanni guddaan haa ta'u baay'ee namatti tola tarii namoonni hin beekne gara chaanaalii kanaatti haaraa kan dabalamtan yoo jiraattan ani Naawol Baqqalee Kabaatii kallattii garaagaraan kanaan dura toora feesbuukii kootiin teelegiraamii kootiin amma yaadni waaqayyo naaf baay'ate sagalee waaqayyo isiniif qoodaa tureera. Keessumatti ji'oota muraasa asitti ji'a arfan shanan tokko asitti immoo YouTube chaanaalii Holistic Wisdom Tube jedhamu banee karaa sanaan sagalee waaqayyo isiniin biraan ga'u yaalaan ture. Gara fuulduraattis immoo kallattii kanaan sagalee waaqayyoo yeroo itti wajjin barannuu fi sagantaa garaagaraa illee yeroo itti wajjin hirmaannu ta'a waaqayyo nu gargaara. Barumsa tokko jalqabeen ture mata duree booda kana keessa wajjin ilaalaa turre wangeelota sobaa sadan biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti lallabamaa jiran kan jedhu irratti waa tokko wajjin ilaalaa turre fiidbaakii isin haalattanis gaarii ture gooftaan isin eebbisu namoonni na hordoftanii. Ammas barumsuma sanatu itti fufaa ammuma yaadni waaqayyo naaf baay'ate darbee yeroo ani firii taayimii qabutti yeroo naa mijatutti wanta sagalee waaqayyo kana keessa argadhe wanta keessa koo bule isin fayyada jedhee immoo waan yaadu isiniin qooda waaqayyo guddaa isin eebbisu isin immoo tajaajila koo kana deeggaruudhaa fi namoota biraan naa ga'uu miidiyaa kana sabskiraayib naa gochuu namoota biraan ergaa koo naa ga'uudhaan akkasiin na jajjabeessitan nan barbaada. Yaadallee akkasiin naa laattan nan barbaada. Yaadi bu'uura waan hundumaati waan ta'eef koomentii jiru hundumaa akkasiin naaf laattan bilbila koonis haa ta'uu toora feesbuukii koon haa ta'uu karaadhuma danda'ame yaada akkasiin naa laattan nan barbaada. Yaadi keessan yaada na ijaaruudha waan ta'eef gooftaan koo guddaa hunduma keessa na eebbisu. Egaa kallattiidhumaanii gara barumsa keenyaatti dabarra. Akkuma isinii kaasee wangeelota sobaa biyya Itoophiyaa keessatti lallabamaa jiran sadii gaafan jedhu wangeela sadii qofatu jira. Wanti barumsa dogoggoraa sadii qofatu jira jechuun otoo hin taane ana keessa koo kan guute akka irratti hojjedhu kanan barbaadu yaadota gurguddaa sadii waldaa kiristaanaa keessatti barsiifamaa jiran biyya Itoophiyaa keessatti dagaaganii jiran irratti amma yaadni waaqayyo naaf baay'ate wanta keessa koo bule jechuun barbaada waan ta'eef isinillee gama keessaniin barumsa kana duukaa bu'aa gahee dhuunfaa keessanii akka baatan dhugaa barsiisuu irratti soba balleessuu irratti waldaa kiristaanaa immeejjii barbaachisu immeejjii waaqayyo akka isheen qabaattu barbaadu qabsiisuu keessatti bakka jiraattanitti gahee mataa keessanii akkasiin baatan gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. Isin yaadachiisuudhaaf wangeelota sobaa sadan kan jenne inni jalqabaa Hypo Gospel Grace kan jennu ture. Hypo jechuun under jechuudha. Ayyaana waaqayyoo amma barbaachisuun gaditti hubachuu, ayyaana waaqayyoo xinneessanii ilaaluu, ayyaanni waaqayyoo barbaachisummaa isaa salphisanii ilaaluu fi hojii ofiitti xiyyeeffachuu, dirqama ofiitti xiyyeeffachuu, kiristaanummaa ba'aa ulfaataa godhanii saggoo namootaarra kaa'uun barumsa dogoggoraa yookaan wangeelota sobaa warra jennu sana keessaa tokko akka ta'e kaafneerra. Wangeelli sobaa inni kan biraan inaan har'a irratti dubbachuu barbaadu inni lammaffaanii Hyper Gospel Grace isa jennuudha jechuudha. Hyper jechuun immoo amma barbaachisu olitti ayyaana hubachuu jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa waan hundumtuu qixaan barreeffamee jira. Macaafa qulqulluu qixaan hin hubannu taanaan yeroo hundumaan dogoggorra. Amma barbaachisu gadittis yoo hubanne, amma barbaachisu olittis yoo hubanne hin dogoggorra yeroo hundumaa. Kanaaf ayyaanni qixaan hin hubatamne taanaan immoo jireenya kiristaana tokko keessatti matuma iji hafuuraa mul'achuu hin danda'u. Matuma jireenya dhugaa jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf barumsa ayyaana waaqayyoo wal qabatu kun barumsa sobaati jedhamee waldaa keessattis gadi dhiibama. Dhugumas immoo barumsi ayyaanaa qixaan biyya keenya keessatti hin barsiifamne waan ta'eef yeroo baay'ee rakkinoonni baay'ee nutu mul'atanii agarra jechuudha. Isa kanarratti walii wajjin dudubbanna. Inni sadaffaan wangeela waan lafarraa xiyyeeffate kiristoosiin giddugaleessa kan hin godhanne waa'ee lafarraa kan ta'e wangeela sadaffaan yeroo kan biraa haasofnudha. Qabxii isa tokkoffaaf sadaffaa kana yeroo biraa kan haasofnu ta'a. Har'a garuu Hyper Grace Gospel. Hyper Grace Gospel. Wangeela ayyaana waaqayyoo amma barbaachisu olitti
amma hubatamuu qabu walitti. Extremely daangaa kan darbee waa'een ayyaanni waaqayyoo hiika ayyaanni waaqayyoo argachuu malaa olitti itti kennuudhaan wangeela lallabamuudha jechuudha. Egaa ayyaana waaqayyoo jechuun namoonni humna ayyaana waaqayyoo hubataniiru waan jedhurraa yoo kaane ayyaana waaqayyoo namoonni akkaataa garaa garaatti hubatu. Warri kaan ayyaanni waaqayyoo afaan haaraa dubbachuudha. Ayyaanni waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan guutamanii vaayibireetii ta'uudha, kufuudha, awwaara kaasuudha, teessuma cabsuudha kan jedhan jiru. Warri kaan immoo raajiidha iyyuu kan jedhan jiru. Abaluu ayyaanaan tajaajilaa jedhu. Namootuma tajaajilan keessaa iyyuu inni ayyaanaan tajaajilu isa sagaleen isaa baay'ee ol ka'ee lallabuu danda'u, isa ergaa himuu danda'u, mul'ata kana isa argu, raajii kana isa himu, namni akkasii ayyaanaan tajaajila jedhama biyya keenya keessatti. Hiikamta ayyaanaa iyyuu baay'ee waan nuu galeen fakkaatu. Warri kaan immoo ayyaana irra jennu kana iyyuu faasikaa fa'aa kan yaadatan jiraachuu danda'u. Ayyaana du'aa ka'uu kan yaadatan jiraachuu danda'u. Ayyaana qillee, ayyaana fulbaana tokko sana biyya kana keessa gaa ayyaanni baay'ee himatu jira. Ayyaanota gaafa jedhaman ayyaana sana kan yaadatu immoo jira jechuudha. Amma ayyaanni dhugaan macaafa qulqulluurraa grace inni jennu waa'ee holidays miti yookaan immoo waa'ee kennaa hafuuraa, kennaa ayyaanaa warra jennu raajii nama dubbachiisu, isa beekumsaan nama haasofsiisu waa'ee sanas miti. Grace miti maal akka ta'e jalqaba hubachuu qabna waan ta'eef isa kana jecha salphaa tokkoon isin hiikee darbuun barbaada. Ayyaana jechuun kennaa tolaa jechuudha. Ayyaana jechuun unmerited favor, undeserved favor jechuudha. Tola kan nuun malle waan hojjenneef, waan itti dadhabneef kan argannu osoo hin taane toluma akkasumatti kennaa nuu kenname jechuudha. Yesuusumti mataan isaa iyyuu ayyaana. Maaliif? Yesuus kennaa tolaati nuuf. Yesuus waan ta'e tokko bareechine hojjennaan waaqayyo badhaasa nuu kennitu hin taane nama cubbamoo, nama karaarraa bade, nama jireenya isaa manceefiti waaqayyo Yesuusiin laate. Kennaa tolaati Yesuus. Ayyaana gaafa jennu Yesuus ofuma isaatii iyyuu ayyaanaan kan guuteedha. Ayyaana numti iyyuu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa waa'ee ayyaanaa gaafa kaafnu waaqayyo waan tokko iyyuu hin hojjetin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 akka jedha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennuufitti biyya lafaa akkasumaan jaallatedha. Akkasumaan kan jedhu sun ayyaana ibsaa jechuudha. Waan isaan gaarii ta'aniif miti. Waan isaa waan ta'e tokko fiixaan baasan, ulaagaa ta'e tokko waan guutaniif miti. Pirinsipilii wayii waan isaan hordofaniif miti. Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallate jedha. Ayyaana jechuun egaa obboloota koo isa kana jechuudha. Waa'ee ayyaanaa gaafa kaafnu fayyinni keenya ayyaana waaqayyoo qofaan macaafa qulqulluutti kan barraa'e. Fayyinumti keenya ayyaana waaqayyoo qofaan akka ta'e agarra. Akkas jechuun maal jechuudha? Waan nuyi nama gaarii taaneef waaqayyo nu fayyisatu hin taane toluma jaalala isaa ta'e nu fayyisu. Gara biyya lafaa dhufee nu fudhachuun jaalala isaa ta'e. Dursee utuu waaqayyo lafti kun hin uumamin yaada isaa keessatti karaa Yesuusiin nu qabe. Efesoon boqonnaa 1:3-4 yoo ilaalle jechuudha. Kanaaf ayyaana waaqayyootiin fayyine eeyyee ayyaana waaqayyoo duwwaadhaan fayyine. Hojii keenyaanis miti, gaarii ta'uu keenyaanis miti, seera raawwachuu keenyaanis miti. Ayyaana waaqayyoo qofaadhaan akka fayyine sagalee waaqayyoo keessaa kutaa baay'eetu nu ibsaa jechuudha. Keessumatti Efesoon boqonnaa 2:8-9 isa kana ibsuudhaaf baay'eedhuma gahaadha. Efesoon boqonnaa 2:8-9 irratti maal jedha? Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni kun immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa keessan miti. Hojii keessan miti. Waan isiniif malu miti. Fayyinni waan nuu malu miti. Qajeelummaa hin arganne waan nuu malu miti. Kennaadha. Ayyaana jechuudha inni kun. Waaqayyos ayyaana isaa guddaa akkasii nu dhangalaaseef galanni guddaan haa ta'u. Egaa ayyaana ittiin fayyine kana namoonni misunderstandingii baay'eetu uumama waa'ee ayyaanaa irratti jechuudha. Namoonni kan biraan ayyaanaan fayyine waan ta'eef waa'een cubbuu amma kanatti lallabamuu hin qabu. Waa'een qalbii jijjiirannaa lallabamuu hin qabu. Itti gaafatamummaan namaa lallabamuu hin qabu. Ayyaanaan fayyine, ayyaanaan jiraanna. Waaqayyo tola erga jireenya nuu kenne gaafa nuyi waa balleessinu deebi'ee nurraa hin fudhatu. Tola nuu laate, tola nu jaallate.
Lammata jireenya bara baraatti galleennaan ba'uun hin jiru. Takkaa fayyineerraa waan ta'eef bara baraan fayyineerra. Harka abbaa keessaa eenyuyyuu nu hin baafatu. Xumurameera jedhanii kallattii dogoggoraarra yeroo isaan itti waa'ee ayyaana hubatantu jira jechuudha. Har'a isa kanatu amma ayyaanni waaqayyoon nuuf baay'ate ilaaluu yaalla. Ayyaanni cubbuu wajjin kan garaa wal nama barsiisus miti. Laayisensii cubbuus miti ayyaanni. Isa kana irra deebi'ee dubbachuun barbaada. Ayyaanni waraqaa deeggarsaa waaqayyo akka nu cubbuu hojjennuuf nu barreesse miti. Ayyaanni waan cubbuu gararraa nama jiraachisuudha. Ayyaanni wanta seerri nurraa barbaadu olitti akka raawwannu kan nu gargaarudha. Seera jalaa hiikamne gaafa jennu nuyi seera hin qabnu nuyi gadhiisidha jechuu otoo hin taane wanta seerichi nurraa barbaadu akkasumatti keessa keenyatti akka raawwatu Kiristoos ofii isaatii nu keessa jiraate akka raawwatuufi kennaa waaqayyo nuu kennedha malee ayyaanni rakkoo hin qabu. Yoo cubbuu hojjettan badaa amma kanatti waan ol kaafamee haasa'amu miti. Jedhamee cubbuu xiqqeeffamee salphifamee ilaalamee jireenya gadhiisii kan ittiin jiraannu miti jechuudha ayyaanni waaqayyoo. Kajeellaa biyya lafaa kan nama gansiisuudha jedha. Keessumatti Tiitoo boqonnaa 2:11-12 kan jiru sana. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni waaqayyoo kunis nuyi waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isaa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota waaqayyoo taanee akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Ameen. Agartaniittu waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni immoo maal godhaa? Maal jedha? Qajeelinatti jedha. Nama waaqayyoo ta'utti akka jiraannu kajeellaa biyya lafaa isaa hamaa akka gannu godheetu gara waaqayyootti nu deebisa. Gara jaalala waaqayyootti nu geessa. Malee ayyaanni gadhiisii nu godha miti. Roomee boqonnaa 6:14 amma maal jedhaa? Isin seera jalatti utuu hin taane ayyaana jalatti qabamtanii waan jiraattaniif cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabaatu jedha. Ayyaanni akka cubbuun nurratti gooftummaa hin qabaanne kan nu gargaarudha malee cubbuuf garba kan nu godhu miti jechuudha. Asumaan jireenya namaa kana ittiin madaalta waan salphaa tokkoon isin ilaalla. Ayyaana jennee lallabuu dandeenya. Ayyaana argannee irrannee faarfachuu dandeenya. Fayyina irrannee faarfachuu dandeenya. Fayyina irrannee lallabuu amanuu dandeenya. Garuu dhugaadhumatti jireenya ayyaanaan guutuu jiraachaa jirraa kan jedhu ilaaluudhaaf ulaagaan tokko qofi gahaadha. Ulaagaan sun maa inni ayyaana arganne yoo ta'e cubbuu gararraa jiraanna. Ayyaana arganne yoo ta'e kajeellaa biyya lafaa isaa hamaa ganna. Ayyaana arganne yoo ta'e cubbuu jalatti bitamna tun taane cubbuu irratti moo'icha qabaanna. Ayyaana waaqayyoo. Isa kana adda baafachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf barsiisonni waa'ee ayyaana waaqayyoo barsiisan baay'een isaanii turaniiru. Barumsoonni dogoggoraa baay'eenis macaafa qulqulluu kanarra turaniiru. Keessumatti wanti Phexros barreessu warra waa'ee ayyaana waaqayyoo dubbatan wanti Yihuudaan barreessu wanta namatti tolu waan baay'ee jira. Mee iddoo gaggabaabaa tokko tokkoon isinii dubbisuu yaala. Ergaa Yihuudaa boqonnaadhuma tokko qaba lakkoofsa 4 mee isiniin dubbisa akka jedha. 3 kaaseen dubbisame. Michoota koo waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durumayyuu isiniif caafuudhaaf dhamaa utuu hin jiru amma amantii isaa tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame sanaaf akka loltaniif caafee isin gorsuun giddiitti barbaachisaa ta'uusaa argeera. Amantiif loluu apologetics jennu sana jechuudha. Samma gochaa jirru kanaa jechuudha. Wanta amantii keessan xureessu irraa wanta barumsa dogoggoraa dhufu heresii garaagaraa irraa amantii keessaniif loluu akka qabdan apologetics isa jennu akka isin geggeessitanii fi kanan isinii barreessaa jedha Yihuudaan. Jedheetu afurratti maal jedha? Warri waaqayyo malee jiraatan ayyaana waaqayyo keenyaa argachuun gadhiisatti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qophaasaa gooftummaa qabus gananii lo'anii nu gidduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti durumaan dursanii caafamaniiru. Yihudaa jedha jechuudha wanta kana. Ayyaana gooftaa keenyaa argachuun gadhiisatti jiraachuudha jedhaniitu amanuu jedhaan. Namoonni baay'een bara kana keessa ayyaana lallabu cubbuuf garba ta'anii jiraatu garuu. Ayyaana gooftaa arganneerra jedhu jireenyi isaanii immoo faalamaa. Hariiroo isaa waaqayyo wajjin qaban immoo faalamaa. Namoonni akkasii baruma Yihudaa fa'aa bara Phexros fa'aayyuu turaniiru jechuudha. Keessumatti Phexros ergaa isaa keessatti deddeebi'ee kan inni barreessu tokko jira. Maal jedhaa? Boqonnaa 2 Phexros 2 lakkoofsuma tokko kaaftanii dubbifachuu dandeessu isinii.
Ani garuu lakkoofsa gara 17 kaaseen dubbisa akka jedha. Isaan kun akka burqituu bishaan hin qabneeti. Akka hurrii bubbeen oofuuti. Iddoon dukkana limixii isaaniif kaa'amee jira. Dubbii gowwummaa isaaniitiin guddisanii of hin jaju. Akka kajeellaa foon isaaniitti gadhiisiitti jiraachuu isaaniitiin warra irraa kaachuutti jiraatan keessaa namoota reefuu baqatanii ba'an wallaalchisanii kiyyuu isaaniitti hin galchu. Warra kaan birmadummaa abdachiisu. Garuu ofii isaaniitiiyyuu gara badiisaatti garboota badiisaati. Namni waanuma akka gooftaatti samoof garbicha ta'a. Warra kaani birmadummaa abdachiisu jedha. Warra kaani ati bilisa baateettaa ittiin jedhu. Ati cubbuu irratti mooteettaa ittiin jedhu. Ati Kiristoos wajjin duutee nama haaraa taatee kaateettaa ittiin jedhu. Ofii isaaniitii garuu garboota cubbuuti. Garboota badiisaatiidha. Waaqayyo warra akkasii ittiin waa eegu. Biyya keenya guutaniiru immoo. Waldaa kiristaanaa baay'ee guutaniiru immoo. Barumsoonni nu hin beekne keessumaa warri ta'an biyyoota garaa garaa irraa kitaaba namoonni haxaaronni barreessan irraa baay'atanii nuuf himanii nu dhufaniiru. Kan dhugaa nu Kiristoos keessatti arganne kana nu gansisiisan, kan cubbuuf garba nu godhan, kan kajeellaa garaa keenyaa duukaa akka luuccofnu nu godhan. Macaafa qulqulluu irra waan baay'ee jiru. Tokko tokkoon walii wajjin ni ilaalla wayitiima kana keessatti. Egaa yeroo baay'ee amantoonni garaan isaanii cubbuu irraa hin fagaanne gaaffii tokko gaafatu. Maal jedhanii gaafatu? Jireenya bara baraa keessaa Waaqayyo nama amane deebisee hin baasaa? Galmee irraa Waaqayyo nama takka amane deebisee hin haqaa? Namni edda takkaa fayyee booddee deebi'ee probabilitiin itti jireenya bara baraa keessaa haa qabu Kiristoosiin dhabu jira, mootummaa Waaqayyo dhabu jira jedhaniitu waa'ee barrii haasa'u yeroo hundumaa, waa'ee seensa sattiin ol galle yoo maal ta'an ba'u eenyu ba'uu danda'anii waa'ee kanaa qoratu. Amantoonni garaan isaanii cubbuu biraan gallee jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo mana barumsaa barannu waan an taajjabe tokkotu jira. Yeroo kutaa 11, 12, 9, 10 yeroo barannu barataa qaxaleeni si'a takkaa dhaqee wal galeennaan sammuusaa barumsa sana duukaa luucceffata. Yoo akka carraa barsiisaan kilaasii dhufuu baate illee laayibirii deemee dubbisaa, kilaasii keessa taa'ee waa dubbisaa hin ba'u. Waa'ee gadi ba'uu yeroo alaa bilbilame isaatiin gaheera jedhamu yaadata barataa qaxaleeni jechuudha. Barataan dhimma barumsaa hin qabne immoo barataa dhibaan immoo maal godha? Eenyutu barrii bira jiraa jedhee qorata. Waardiyaan jiraa barrii bira, qindeessaan ala jiraa, yoon gidduutti ba'uuf jedhe waan na rakkisu jiraa jedheetu garaansaa lafa barrii sanaan ba'u. Yoon maal ta'een ba'uu danda'a? Utuu hin ba'e jedhee waa'ee barrii yaada, waa'ee barrii qorata yeroo hundumaa. Kiristiyaanonni garaan isaanii barrii biraa waliin galu taanaan baay'ee rakkisaadha baay'ee. Sababni isaa jireenya bara baraatti erga gallee booddee yoo maal ta'een ba'a, yoo maal ta'een ba'u kan jedhu kana biraa achi wal sinnee qe'ee hojiin ulfinaa guute sana keessa deddeebinee yaada keenya guutuu, garaa keenya guutuu, jireenya keenya guutuu hojii ulfinaa, maasii ulfinaa sakaraa Kiristoos uumame sana keessa hin deddeebinu yoo ta'e garaan keenya lafa barriitti hafeennaa balaa guddaa qaba jechuudha. Yeroo hundumaa namoonni yoo maal godhee Waaqayyo naa dhiisa, yoo maal godhee naan dhiisu, yoo maal ta'een jireenya dhabu, yoo maal ta'een hin dhabu jedhanii warri qoratan yeroo hundumaa garaan isaanii barrii bira jira jechuudha ammayyuu. Ammayyuu isaan waa'ee gabboof ol galuu irra jiru. Kiristiyaanummaan keenya waa'ee gabboof ol galuu bira kan darbe hojiitti maasii Kiristoos keessa deddeebi'uutti hojii fi itti gaafatamummaa guddaa Waaqayyo nuu laate qe'ee miidhagaa sana keessa deddeebi'uu yoo ta'etu gara mo'icha caalutti dabarraa jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti takkaa fayyuun bara baraan fayyuu miti. Namni yoo maal ta'e jireenya dhabu, namni hin dhabamoo hin dhabu jedhamee wal falmiin ka'u yeroo hundumaa garaan baay'oolii keenya barrii biraa ol waan hin galiin jiruufidha. Ammayyuu waa'ee gabba'uu yaada waan jiruufidha. Mana keessa teenyee waa'ee bakkee gojomaa jirraa jechuudha ammayyuu. Waaqayyo garaa keenya barrii biraa ol agarsiisu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kiristiyaanummaan keenya seensarraa ol siquu qaba jechuudha. Waa'ee haayippergireesii yeroo kaafnu ayyaana garmalee hubachuu kan jedhu kana gaafa kaafnu qabxiilee gurguddaa 3 akkasiin qabattanan barbaada. Namoonni haayippergirees gaaspeeliitti amanan wanta gurguddaa isaan miis godhan wanta isaaniif hin galle waan 3 jira. Inni tokkoffaani waa'ee mirga filannoo yookaan free will isa jennu kanaati. Waa'ee free willii macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis iddoo baay'eetti arganna. Waaqayyo dhala namaa gaafa uume akka re'obootiitti hin uumne. Akka re'obootiitti hin uumne gaafa hin jedhu re'obootiin ishee bishaan namaa dhiyeessitu akka uumamtu barbaadame taanaan waan itti kenname sana ala waan biraa gochuu hin dandeessu. Waan itti kenname sana ala filannoo biraa qabaachuu hin dandeessu.
Mana akka qulqulleessituuf kalaqamte taanaan uffata namaa miicuu hin dandeessu. Nama wajjin gabaa dhaquu hin dandeessu. Hojii biraa hojjechuu hin dandeessu. Waaqayyo garuu nama sammuu bal'aa qabu uume, nama filannoo baay'ee qabu uume, nama of danda'u uume, nama of danda'e hamaaf gaarii adda baasee beekuu danda'u, filachuu nama danda'u uume, firii wiilii wajjin nama uume Waaqayyo. Jennetuma midhaan keessatti gaafa ilaallu jechuudha. Namni utuu hin kufinis erga kufees filannoo mataa isaatii qaba ture. Namni utuu hin kufinis erga kufees firii wiilii mataa isaatii qaba ture. Namni akkasuma silumaa jechuudha. Utuu namananis namni firii wiilii qaba. Erga amanis Waaqayyo firii wiilii namarraa hin fudhanne. Filannoo walabaa namarraa hin fudhanne Waaqayyo. Kakuu moofaa keessatti yoo ilaaltan waan lama isin dura kaa'aa jedha Waaqayyo yeroo hundumaa saba Israa'eliin. Eebbaa fi abaarsa isin dura kaa'a. Kan barbaaddan keessaa filadhaa. Waan lama wal bira kaa'a yeroo hundumaa. Dhaabbaa Eden keessa muka lama wal bira kaa'a Waaqayyo. Muka kanaaf muka kana jira isa barbaaddan keessaa filadhaa. Isa kana nyaachuu baattan garuu gaariidha. Isa kanatti nyaannaan hin duutu jedhee fedha isaaniin filannoo isaaniin isa isaaniif ta'u akka isaan filataniif firii wiilii kenneef Waaqayyo. Har'as firii wiilii qabnaa jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa seexanaa irraa adda kan godhu inni guddaan firii wiiliidha. Seexanni si'a takkaa mootummaa isaa galteennaan mirga walabaa siin laatu. Yoo barbaadde anatti jiraadhu yoo sii ta'u baate muka Waaqayyoo ta'e siin hin jedhu. Filannoo tokko kenna yeroo hundumaa seexan. Anaaf ana qofa du'a barbaraaf du'a barbaraa qofa. Waaqayyo immoo anaan filadhuu siin jedha. Biyya lafaas filachuu dandeessa. Seexanas filachuu dandeessa. Jireenya filachuu dandeessa. Du'a filachuu dandeessa. Firii wiilii jira mana Waaqayyoo keessa. Ani hundaa'u ayyaanni Waaqayyoo seensa malee yookaan jireenya barbaraa seensa malee ba'umsa hin qabu warra jedhanii fi seensa malee ba'umsa kan hin qabne hundaa'u mootummaa seexanaati. Seexanni filannoo namaa laatu. Yoo Waaqayyo harkaa nama baase malee yoo filannoo walabaa Waaqayyo wajjin nu uume sanaan isa eenyuyyuu nurkaan mulqin sanaan yoo dinnee Waaqayyotti cinne malee seexan abbaa irreeti yeroo hundumaa. Waaqayyo immoo abbaa jaalalaati. Galanni bara baraan isaa baatu. Waaqayyo firii wiilii namaa mulquu waan hin barbaanne fedha baay'ee. Yesuusin biyya lafaatti kan hin argeef. Waaqayyotu firii wiilii namaa mulquu barbaade hunda keenya funyaan keenya qabee jireenya bara baraa keessa nu kaa'uu danda'a ture. Hunda keenya walitti nu qabee jireenyaaf nu gochuu danda'a ture Waaqayyo. Garuu filannoo walabaa firii wiilii namaa waan mulquu hin barbaanneef Waaqayyo ilma isaa ergee namni ilma isaatti amane jireenya qabaatu. Namni ilma isaatti hin amanne immoo jireenya akka hin qabaanne godhe Waaqayyo jechuudha. Filannoo walabaa agarsiisa kuniyyuu. Utuu filannoo walabaa hin kennu ta'e Waaqayyo hunda keenya jaallata. Hunda keenyaaf jireenya laachuu barbaada. Hunda keenya qabee humnaan utuu nu hin barbaadin jireenya keessa nu naqee mootummaa isaa nu gochuu danda'a ture. Hin goone. Maaliif hin goone? Waan nu jibbuufi lakki. Maaliif malee firii wiilii nu laachuutti amana Waaqayyo. Diimokiraatawaadha Waaqayyo. Waan fedha keenya akka filannu barbaada Waaqayyo. Firii wiilii qabna jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun kakuun lamaan iyyuu iffikilooziidhaan kan guutedha. Yoodhaan kan guutedha. Yoo akkas taate kana taata. Yoo akkas gochuu baatte immoo kana hin taatu nuun jedhee yoodhaan guutuudha macaafni qulqulluun. Yoodhaa jechuudha baay'een isaa. Barsiisonni hypergrace gospelii yookaan barumsa yaana akka malee hubatamu humnaa ol daangaa olitti hubatamu kana barsiisanii yeroo baay'ee maal jedhu one saved always saved jedhanii barsiisu. Akkas jechuun maal jechuudha? Takkaa fayyinaan bara baraan fayyuudha. Carraan itti mootummaa Waaqayyoo dhabdu hin jiru. Takkaa harka abbaa gallaan bara baraan harka abbaa keessatti hafuudha. Haala itti deebitee harka abbaa keessaa buutu hin jiru jedhaniitu luqqisii muraasa dubbisu inni kun dhugaadha waan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha gaara. Tokko yaadi kun baay'ee filoosofiidha. Filoosofii warri sammuun isaanii seexanaan dukkaneeffame ittiin namoota baay'ee dogoggorsuu yaadanidha. Filoosofiin kun yeroo itti dhugaa ta'u qaba, yeroo itti soba ta'us qaba. Isa kanatti walii wajjin ilaalla. Takkaa fayyuun bara baraan fayyuudha kan jedhu yeroo itti dhugaa ta'us qaba, yeroo itti soba ta'us qaba. Yoom dhugaa ta'a, yoom soba ta'a kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. One saved, always saved kan jennu dhugaa kan inni ta'u eenyuu fi isa jalqabaa hoolota Waaqayyoo warra Waaqayyoon hordofaniif dhugaadhaan kun. Kana jechuun maal jechuudha? Sakkii hordi ta'uu fayyina keenya kan ittiin mirkaneeffannu, fayyina keenya kan ittiin dhugoomfannu, fayyina keenyatti itti amannee kan ittiin irratti of gannu dhugaa kanaanidha. Waaqayyo nama isaatti amanee, nama ilma isaatti amanee
nama duuka buutuu isaa ta'ee nama jireenya isaa hundumaan isa duukaa bu'ee haalli inni itti jireenya dhabsiisu hin jiru Waaqayyo. Hoolota isaa haalli inni itti jireenya dhabsiisu hin jiru Waaqayyo. Isa kana immoo Gooftaa Yesuus fannoo irratti kakuu dhiigaa nuu kakate. Dhiiga eenyuun? Dhiiga re'ootaa, dhiiga hoolotaan utuu hin taane dhiiga ofii isaatii lolaaseetu fannoo irratti nuu kakate. Maalluun jedhee murteesseera. Warra natti amanan karaa koo abbaatti araarsuu murteesseera. Isaan bara baraaf hin badannuun jedhee shakkii hurda akka ta'e fayyinni keenya. Shakkii tokkoyyuu akka itti hin qabaanneef dhiigaan nuu kakate kakuu bara bara. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yesuusitti jirta taanaan takkaa fayyuun kee bara baraan fayyuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Nama isatti maxxanee damee ija godhatu sana haalli itti abiddatti darbatu hin jiru Waaqayyo jechuudha. Haalli inni itti jireenya dhabsiisu hin jiru Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo yaada isaa jijjiiree yoo mati natti amanteeyyuu yoo mati duuka buutuu koo taateeyyuu jireenya si ilaallu haalli inni itti jiru hin jiru. Maaliif? Maqaa isaatti kakate. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ofii isaatti kakate. Phaawulos gaafa barreessu jecha inni fayyadamu tokko yaadadha. Namoonni kan isaan irra caaluun kakatu jedha. Namoonni kan isaan irra caalu maqaa isaan irra caaluun kakatu jedha. Waaqayyo immoo kan isarra caalu waan hin jirreef maqaa kottan kakadhe. Haleluuyaa. Waaqayyo jireenya nuuf laachuu maqaa isaatti kakateera. Fayyina keenya amma dhumaatti fiixaan baasuu maqaa isaatti kakateera Waaqayyo. Sakkiurriidha fayyinni keenya. Amansiisaadha fayyinni keenya. Waan nama shakkisiisu wayi miti. Waaqayyo tarii yaada isaa jijjiiraa laa. Waan nama jechisiisu miti. Fayyinni keenya amansiisaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Eenyuuf garuu warra hoolota isaa ta'aniif, warra duuka buutuu isaa ta'aniif. Isiniin dubbisa sagalee Waaqayyoo irraa. Yeroo baay'ee namoonni kutaa kana barsiisan Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 fayyadamu. Yohaannis 10 waa'ee hoolotaa fi waa'ee tiksootaa dubbata. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 fi 29 fayyadamu. Takkaa fayyinaan bara baraan fayyiteetta waan ta'eef hiikamii akka barbaaddetti jiraadhu jedhanii kan isaan irraa kaan kutaa kanadha. Ilaa akkas jedhame isiniin dubbisa. 28 kaasee. Ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Eenyu isaan kan jedhu suni hoolota koo warra duukaa bu'an kan jedhu arganna. Gara oliitti jechuudha. Ani mee 26 kaasee dubbisu eenyuun akka inni jedhu akkas hin bartanitti. Isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif hin amantan warra Fariisotaan jedheetu hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u. Ani isaan beeka isaanis na duukaa bu'u. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u ani isaan beeka. Beeka kan jedhu kun jecha afaan Ibraayistii yaada kan jedhu irraa dhufe. Yaada kan jennu kun beekuusaa sammuudhaan beekan utuu hin taane ani isaanii wajjin closely relatedidha. Ani isaanii wajjin communication hin qaba. Ani isaanii wajjin tokkummaa hin qaba. Isaan na keessa jiru ani isaan keessa hin jira kan jedhu ibsa. Afaan Ibraayistii irraa kallattiidhaan gaafa hiikkannu. Ani hoolota koo beeka kan jennu suni akka nuun fakkeenyaaf amma muummicha ministeeraa biyya kanaa beenna miti nu. Inni garuu individually personally naa waliin beekuu dhiisuu danda'a. Ani garuu isa beeka. Beekuu kan jennu kunis akkasii miti. Isa hariiroo wajjin qabaatan. Isa hariiroo dhiyoo hariiroo walitti maxxanaas wajjin qabaatan. Isa wal keessa jiraatan. Isa wal hubatan. Isa kanadha. Yaada afaan Ibraayistiin kan jedhamu kun jechuudha. Hoolonni koo sagalee koo dhaga'u ani isaan beeka na duukaa buusaan immoo jedha. Waa'ee warra duuka buutuu, waa'ee warra dissaayipilii ta'anii dubbachaa jira jechuudha. An jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Eenyuuf? Warra wajjin hariiroo cimaa qabu sanaaf, warra na duukaa bu'an sanaaf, hoolota koo sanaaf, warra sagalee koo dhaga'an sanaaf hundumaaf miti. Waaqayyo akka jedha kitaaba tokkorraa. Jesus did not promise security to anyone but to his true sheep. Waaqayyo amantummaa, dhugummaa fayyinaa, mirkaneeffannaa fayyinaa, security fayyinaa nama hundumaaf waadaa hin galle. Promisii akkasii hin galle. Garuu hoolota isaaf waadaa galeera. Ani matumaa isin hin dhiisu, isin hin buusu ittiin jedheera. Deebiin isin fudhadha ittiin jedheera. Isin fayyiseera isin hin gatu ittiin jedheera. Bara baraan fayyineera kanaaf jenna. Ija jabaannee jireenya bara baraa qaba kanaaf jenna. Securityidha kanaaf jenna. Waaqayyoof galanna ta'u. Jedheetu maal jedhaa? Abbaan koo ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Isaan bara baraan maal hin ta'an hin badan. Waaqayyoof galannaa ta'u. Namni tokkollee harka koo keessaa isaan hin butatu. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaarra guddaadha. Omtinuu
harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isaan bara baraan hin badanii. Abbaan koo hundumarra caalaa guddaadha waan ta'eef namni abbaa koo humna caalee harka abbaa keessaa isaan butachuu danda'u eenyuyyuu hin jiru. Afaan Ingiliffisaa no one is able to snatch them out of my hand. Eenyullee harka koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. No one eenyuyyuu jedha jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kun maal ibsaa obboloota koo? Secured ta'uu, trustworthy ta'uu, fayyina keenyaa ibsa malee free will hin qabnu kan jedhu ibsa miti jechuudha. Namni kamiyyuu harka abbaa koo keessaa isaan hin butatu jedhe malee isaan harka abbaa keessaa of buusuu hin danda'an hin jenne. Irraan deebi'a. Namni kamiyyuu eenyuyyuu harka abbaa keessaa isaan buusuu hin danda'u jedhe malee isaan harka abbaa keessaa of buusuu hin danda'an hin jenne. Free will hin qaban hin jenne. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaan kun free will akka nu hin qabne hin dubbatu. Maal dubbata malee eenyuyyuu fayyina waaqayyo irraa arganne nu dhabsiisuu akka hin dandeenye. Seexanni nu dhabsiisuu akka hin dandeenye dubbata jechuudha. Kutaa kana keessa jechoota lama argina. Tiksichaa fi hatticha kan jedhu argina. Hoolonni waaqayyoo namoota isaanii wajjin wal argan lama qabu. Hattuu jira, tiksee jira. Hoolonni waaqayyoo. Hatticha kan jedhamu sun seexana miti. Kutaa kana keessatti kan barreeffame oodii kutaa kanaan gaafa dubbifnu hattuu kan jedhame sun maa inni hattuun karaa biraa ol galaa kan jedhu sun eenyuudhaan jedhaa? Fariisota barsiisota seeraan jedha gooftaa Yesuus. Karaan biraan maaloodha? Yesuusii ala isaan deeman, karaa seeraa isaan deeman, seera eeguudhaan, intanaa gochuudhaan, dhagna qabachuudhaan isa isaan jedhan dubbata malee waa'ee hattuu, waa'ee seexanaa miti kutaan kunii jechuudha. Kanaaf hatticha kan jedhu sun karaa balbalaa waliin galu, inni karaa foddaa ol gala, karaa biraa ol gala, ajjeesuuf immoo ol gala, ani immoo hoolonni irraa hafaa akka qabaataniif ol gala. Gara lakkoofsa 19 yoo ilaalle kutaan jedhu kun maal ibsaa? Waa'ee fariisotaa fi barsiisota seeraa isa isaan karaa Yesuusiin, Yesuus karaa gara abbaatti geessuudha, karaan jireenya barbaraatti geessuudha. He is the only way. Karaa tokkichadha. Akka namoonni kan biraanii rakkoo hin qabu karaa kamiyyuu ta'u nus waaquma waaqessan akka jedhan miti. Baay'isee karaan fayyinaa tokko duwwaadha. Yesuusiin hin qabdu taanaan jireenya hin qabdu. Karaa Yesuus duwwaadha. Rakkoo hin qabu uumamatti sagannaa, uumama jaallannaa, uumamaaf waaqeffannaa isa jedhama miti. The only way. Karaa tokkicha. I am a way jedhetu hin taane gooftaa Yesuus I am the way jedhe. I am a truth jedhetu hin taane I am the truth jedhe. Zee kan jettu sun tokkicha akka inni ta'e mul'ifti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf hattichaaf tiksicha gaafa wal bira qabnee ilaallu Yesuus Kiristoos karaa balbalaan ol galaa ofuma kootiin waan balbala ol taatee jedhee immoo deebisee kutaa kana keessatti. Kanaaf one saved is always saved kan jennu kun soba yeroo maal ta'u soba ta'a? Warra duuka buutuu isaan taaneef soba kun, warra sagalee isaan dhageenyeef soba kun, warra communication sirrii, hariiroo sirrii Yesuusii wajjin hin qabneef soba kun. Erguma amananiyyuu jechuudha. Namni erga amanee booddee carraatti kufu qaba. Namni erga amanee booddee carraatti ayyaanarraa kufu qaba. Namni erguma amanee booddee carraatti hariiroo gaarii Yesuusii wajjin dhabu qaba. Namni erguma amanee booddee cubbuuf garba ta'uu hin danda'a. Akkamitti yoo naan jettan cubbuuf garba hin ta'in adeem barreeffamu ture jira. Phaawulos silaati akka warra birmaduutti jiraadhaa malee cubbuuf garba hin ta'inaan jedhu ture. Cubbuuf garba ta'uun hin danda'ama jechuudha. Probabilitiin akkasii jira jechuudha. Carraan itti amanaan deebi'ee kufu jira jechuudha. Ayyaana waaqayyoo irraa kuftaniittu Galaatiyaa boqonnaa 4:5. Kiristoosiin ofirraa kuttaniittu boqonnaa 5:4 irraa kan jedhu sun ayyaana irraa kufuun hin danda'amu. Kiristoosiin ofirraa kutuun hin danda'ama jechuudha. Probabilitiin akkasii jira jechuudha. Isa kana sirriidhumatti gana wajjin ilaalla waan ta'eef akkasiin na caqastan barbaada. Fayyinni keenya jireenyi kiristiyaanummaa fayyina keenya booda filannoo lubbuun keenya waaqayyo wajjin jiraachuuf gootudha. Tarii fayyinni keenya akka salphaatti waan nuyi filannu ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif namni tokko fayyuudhaaf filachuu duwwaan Yesuus gaariidha jireenya namaa laata jechuun qofti ga'a miti. Phaawulos maal jedha Roomee 28 irratti waaqayyo warra duraan dursee yaadaan qabe waamee jedha. Waamamuuf yaadaan qabamu waan jedhamu jira. Namni nama yaadaan qabametu waamama. Yesuus immoo maal jedhe?
Yoo abbaa waame malee namni gara koo dhufuu hin danda'u jedhe. Afeerraa barbaachisa. Waamicha barbaachisa gara abbaa dhufuun. Garuu erga fayyinee booda firii wiiliin keenya baay'ee aktiif ta'a. Erga fayyinee booda filannoo nuti goonuudha jireenya kiristaanummaa. Oopshinii nuti filannuudha jireenya kiristaanummaa. Waaqayyo wajjin jiraachuun, Waaqayyoon gammachiisuun, Waaqayyotti maxxanuun filannoo nuyi goonuudha erga fayyinee booda. Keessumatti jechuudha. Gargaarsi ayyaana Waaqayyoo mataansaa filannoo keenya booddee kan dhufuudha. Waaqayyo ayyaana isaa nuu baay'isa, eeyyee nuu baay'isa. Waaqayyo araara isaa nuu baay'isa, eeyyee nuu baay'isa. Guyyaa guyyaatti risoorsii barbaachisu nuu laata Waaqayyo, eeyyee nuu laata. Maaliif? Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti maal jedhaa? Isin damoota wayiniiti, Yesuus immoo jirma mukichaa jedha. Kanaaf idda Yesuus keessaan, jirma isa ta'e Yesuus keessaan risoorsiin harkifamee gara damee kanaa ga'eetu akka dameen kun ija naqatu kan godhu isa kanadha. Garuu ija naqachuudhaaf dameen sun Yesuusitti jiraachuu qaba, filachuu qaba Yesuusiin, oopshinii isaa godhachuu qaba Yesuusiin. Filannoo walabaa, firii wiiliin jennu kun murteessaadha jechuudha. Namni waa sadiidha. Hafuura, foonii, lubbuudha nama. Kana sadantu walitti dabalamee nama ta'a. Hafuurri qofaa isaatti nama miti, foonni qofaa isaatti nama miti, lubbuun qofaatti nama miti. Wantoonni kun gaafa walitti dabalamanii hafuurri fedha mataa isaatii qaba, foonni immoo fedha mataa isaatii qaba. Foonni fedha mataa isaatii qabu kun garuu foon isa maffannu badii isa jennu qaba. Utuu hin taane fileesh isa jennuudha. Fedha fileeshiitu jira. Fileeshii kan jennu kun maa inni dhagna kufeedha. Corrupted isa ta'edha. Hafuurri immoo fedha Waaqayyoo qaba erga fayyee booddee. Lubbuun keenya wantoota kana lamaan gidduutti dhiphatti. Wallaansoo kana keessatti mirgi filannoo keenyaa iddoo guddaa qaba jechuudha. Yoo barbaanne fedha fooniif bitamuu filachuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo fedha hafuuraaf bitamuu filachuu dandeenya. Waaqayyo dhufee dhiibbaa nurratti uumee funyaan keenya nu qabee jireenya hafuuraaf jireenya isaaf nu gochuu dhiisuu danda'a. Hin godhus. Filannoon keenya murteessaa. Firii wiiliin keenya murteessaadha jechuudha. Namni ayyaanarraa kufuu hin danda'a erga ta'e fayyina isaas dhabuu hin danda'a jedhee nama naan. Irraan deebi'a. Namni probabilitiin itti ayyaanarraa kufu jira erga ta'e probabilitiin itti fayyina isaa dhabuu jira jedhee nama naan. Kan ammoo ana jedhe miti sagalee Waaqayyoo jedha. Galaatiyaa 5:4 irraa akkuma nama isiniin jedhe maal jedha? Ayyaana Waaqayyoo irraa kuftaniittu jedha. Maaliin isa ta'u maaliin? Odiin wanti kutaan sun dubbatu waan biraadha. Garuu namni ayyaanarraa kufuu hin danda'a taanaan wanti nuyi ittiin fayyine immoo ayyaana taanaan namni fayyinas dhabuu hin danda'a. Ayyaanarraa kufuu hin danda'a taanaan fayyinas dhabuu hin danda'a jechuudha. Jireenyi bara baraa seensa malee ba'umsa hin qabu falaasamni jedhu falaasama sobaati. Eessaa fuute yoonaan jettanii